fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isinitti dhiyaatee jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turuuf ani Lubee Gammaati. Ministeerri Deetaan Ministeerri Dhimma Alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaa bakka bu'aa sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomaniin Turhaan Saalii har'a waajjira isaaniitti simatanii dubbisaniiru. Ambaasaadder Misgaanuun wayita kana jedhanitti mootummaan Itoophiyaa hariiroo sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNDP waliin qabuuf iddoo guddaa kan kennu ta'uu ibsanii jiru. Sagantaan misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii qonni dandeettii dhaabbilee biyyattii adda addaa gama guddisuutiin qabu beekamtii kan kennuuf akka ta'es heeraniiru. Bakka bu'aan misooma dhaabbatichaa Turhaan Saalii gama isaaniin boordii filannoo biyyaalessaa, Komishinii Marii Biyyaalessaa fi Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa waliin gabbisa dandeettii irratti hojjechaa turuusaa marii kanaan kaasaniiru. Sagantaan misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii hariiroo mootummaa waliin qabu bu'a qabeessa ta'uu ibsuusa odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Namoonni hedduun toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii, Tiiktookii fi Tiwiitarii isaanii irratti mariin mootummaa federaalaa fi waboo gidduutti godhamaa jiru jechuun miira gammachuu isaanii kan ibsataa turanii fi yaadota hedduu kaasaa turaniiru. Gabaasa maddeen garaagaraa akka taanutti isiniif dhiyaata. Namoonni hedduun toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii, Tiiktookii fi Tiwiitarii isaanii irratti mariin mootummaa federaalaa fi waboo gidduutti godhamaa jira jechuun miira gammachuu isaanii kan ibsataa turanii fi yaadota hedduu kaasaa turaniiru. Mariin gidduu isaaniitti adeemsifamaa jiraachuu malee bakkaa fi biyya itti mariin godhamaa jiru wanti adda baafame tokko hin turre. Odeeffannoo adeemaa jiru kana ilaalchisee gama mootummaatiinis ta'ee wabootiin wanti ifa ta'ee aga ammaatti hin jiru. Haa ta'u malee guyyaa har'aa miidiyaaleen tokko maddoota garaagaraa wabeeffachuun odeeffannoo arganne kan jedhan gabaasaa jiru. Akka Addis Istaandaard gabaasetti ammoo mariin marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa qabsoon isaa Jaalmarroo jedhamuun beekamu hirmaachise kibxata kaleessaa Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti eegalamu maddeen dippiloomaasii dhimmichatti dhiyeenya qaban lama Addis Istaandaarditti himanii jiru. Gargaarsaa fi haala mijeessummaa giddugaleessitoota alaatiin Jaalmarroon daggala lixa Oromiyaa keessaa helikoophteraan gara buufata xiyyaaraa Dambidoollootti dhiyoo jirutti erga geeffamee booda xiyyaaraan gara iddoo mariin kun gaggeeffamu Taanzaaniyaatti balali'eera. Kunis mariin fuullee hooggantoota waraanaa olaanoo mootummaa federaalaa waliin taasisu isa jalqabaa ta'a. Ji'a eebilaa bara kana bakka bu'oonni gama lamaanii yeroo jalqabaaf arguun marii torbee tokkoof ture Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti kan gaggeessan yoo ta'u, kunis waldhabdee waraanaan waggoota 5 dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessatti uumame xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsameera. Gamoonni lachuu marii taasifame irratti fooyyee gaarii argamu kan ibsan ta'us mariin marsaa tokkoffaa kun waliigaltee malee xumurame ture. Mootummaan federaalaa marii kana baay'ee kan jabeessu jechuun ibsus garuu marii marsaa kana keessatti dhimmoota tokko irratti waliigaltee irra gahuun hin danda'amne jedheera. Haaluma wal fakkaatuun waboon dhimmoota tokko irratti wal hubannoon kan irra ga'ame ta'us marii marsaa kanaa irratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti waliigaltee irra gahuun hin danda'amne jedhee ture. Addis Istaandaard maddeen dippiloomaasii irraa akka hubatetti qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti haammataman akkasumas miseensonni waboo bakka bu'aan lama torban 3 darban keessatti marii siyaasaa haaromfame taasisuun bu'aa gaarii argame marii kaleessa eegalee qondaaltota waraanaa olaanoo gama lameenii gidduutti adeemsifamaa jiruuf karaa saaqeera. Aangawoonni marii siyaasaa torban 3 darbaniif adeemsifame irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessuutti yoo ce'ee akka itti makaman ni eegamaa jechuun maddeen dippiloomaasii ibsa kennuudhaaf ayyama waan hin qabneef maqaa isaanii akka hin dhaamne barbaadan maqaa hirmaattota marichaa osoo ifa hin godhin Addis Istaandaarditti himanii jiru. Akka maddeen dippiloomaasii dabalataa giddugaleessitootatti dhiyoo jiran jedhanitti mariin kun sadarkaa murteessaa ta'etti yoo ce'u of kennuu fi murteen qaamolee hundi murtii itti fufiinsaa qabu irra ga'uuf agarsiisan kan galateeffamu ta'uun isaa daran mul'achaa dhufeeraa jedhan. Haala mijeessitoota marii kanaa keessaa tokko abbaan taayitaa misooma mootummoota gidduu yookaan IGAD barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo marii kana keessatti haala mijeessaa giddugaleessaati. Marii kana keessatti haala mijeessaa giddu
galeessaati kan jedhan maddeen dippiloomaasii kunneen warra walitti dhufeenya cimaa qaamolee mariisisan waliin qabuu fi muuxannoo bal'aa qaban irraa kan ka'e abdiin marii kana marsee jiru daran cimee jira. Hirmaannaan inni marii kana keessatti taasisu garee lameeniin beekamtii argateera kan jedhanii fi baatii guraandhalaa bara 2023 keessa yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee ja'affaa caffee Oromiyaa irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBOf waamicha araaraa dhiyeessuun isaa ni yaadatama. WBOnis gama isaatiin waraanicha karaa nagaan furuuf ejjennoo akka qabuu fi bakka qaamni sadaffaan amanamaa ta'e jirutti mari'achuuf qophii ta'uu ibsee ture. Waldhabdee fi rakkoo nageenyaa waggoota 5 darbaniif Oromiyaa raasaa jiru furuuf yaadame mariin marsaa tokkoffaa bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu baatee eebilaa darbe keessaa biyya Taanzaaniyaa odolaa Zaanzibaaritti haala mijeessummaa biyyoota Noorwee, Keeniyaa fi dhaabbata miti mootummaa IGADtiin gaggeeffame waliigalteerra otoo hin gahameen goolabamee ture. Mariin marsaa tokkoffaa akka eegalamu hawaasa Oromoo biratti hedduu gaafatamaa ture kuni kan adeemsifame guyyaa 2 dura eebila 23 ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad waraana bilisummaa Oromoo waliin mariin araaraa taasifamu Taanzaaniyaatti akka eegalu ibsuu isaanii ordofeeti. Ibsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad booda WBO'n ibsa baaseen ibsa ministeera muummee Abiy Ahmad kenneef beekamtii akka kennu ibsuudhaan mootummaan Itoophiyaa haaldureewwan keenya fudhachuu isaa mirkaneessinaa jedhee ture. Mariin marsaa tokkoffaa irratti gama mootummaa irraa gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiy Ahmad kan ta'an Reedwaan Huseen, Dr. Geediyoon Ximootiyoos, Meejor Jeneraal Damissoo Amanuu, Boonsaa Iwunetuu, Ambaasaddar Shibbiruu Maammoo fi Kaffiyaaloo Tafirraa hirmaatanii turaniiru. Gama waraana bilisummaa Oromoo irraa ammoo hayyuu seenaa beekamaa Piroofeesar Muhammad Hasan, Xahaa Abdii, Dr. Bantii Ujuluu fi Ejersoo Urgeessaa irratti argamanii turaniiru. Goolabamuu marii marsaa tokkoffaa ordofee waajjirri sabquunnamtii mootummaa ibsa baaseen mariin gaarii ta'e kan godhame ta'us akka carraa ta'e mariin marsaa tokkoffaa kanarratti dhimmoota tokko irratti walii galuun hin danda'amne jedhee ture. Qaamoleen lamaan waldhabbii jiru gara fuulduraatti karaa nagaatiin furuuf waliigalteerra haa gahan malee ibsi mootummaan Itoophiyaa baase kun qabxiin mootummaa fi WBO'n irratti walii galuu dhaban maal akka ta'e hin ibsine. Waraanni bilisummaa Oromoonis gama isaatiin ibsa baaseen qabxiilee ijoo tokko irratti wal hubannaarra kan gahame ta'us marii marsaa tokkoffaa kanarratti dhimmoota murteessoo tokko irratti waliigalteerra gahuun hin danda'amne jedhee ture. Karoora ce'umsa dijitaalaa milkeessuuf hojiileen giddugaloota daataa bal'isuu fi cimsuu hojjetamaa jiraachuu ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Bellaxaa Mollaan dubbataniiru. Seektara faayinaansii fi guddina teeknooloojii Itoophiyaaf oolchuuf giddugaloota daataa cimsuuf mariin xiyyeeffatee gaggeeffameera. Waltajjicha irratti Dr. Mollaan ce'umsa diinagdee dijitaalaa Itoophiyaa kan tumsan giddugaloota daataa adda addaa hojii eegalchiisus dubbataniiru. Fakkeenyaaf dhaabbanni dhuunfaa Wingo Afrikaa jedhamu paarkii ICT keessatti hojii investimentii giddugala daataa irratti bobba'ee jiraachuus kaasaniiru. Haaluma kanaan damee dhuunfaa hirmaachisuun misooma giddugalaa daataa nageenyummaa isaa mirkanaa'eef xiyyeeffannaan kennameera jedhan. Itoophiyaatti dhaabbanni Wingo Afrikaa Tashoomaa Warquu sosochii diinagdee dijitaalaa cimsuu fi dursummaa walitti hidhamiinsaa dijitaalawaa naannawichaa cimsuuf hojiilee bal'aan hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Dilbata darbee naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fuursitti haleellaa hidhattoonni Amaaraa Faannoo aanaa Efraataa Gidim irraa dhufan ganama irraa eegalee raawwatan hordofee walitti bu'iinsa hidhattoota kunneenii fi jiraattota aanichaa gidduutti uumameen jiraattonni 18 ol ajjeefamaniiru. Jiraataan aanichaa tokko isaanii lola mootummaa waliin qabanis uummata keenya irratti haaloo bahuu barbaadu. Garuu ammoo mootummaa Oromooti kan nu lolaa jiru jedhanii waan yaadaniif haaloo keenya Oromoo nu gidduu irratti jalqabnaa jedhanii nutti ka'anii jedhe. Ta'us garuu haleellaan kun har'a miti kan jalqabee erga mootummaan kun gara aangootti dhufee yeroo 10 ol ni ta'as jedheera. Jiraataan kan biraa tokkos waraana cimaa dilbata darbe tureen uummata aanichaa irraa nama 18 ol du'u nama 30 ol madaa'e hospitaalatti yaalamaa jiraachuu fi isaan keessaa kan miidhaan ulfaataan irra ga'e 10 kan ta'an gara hospitaala riiferaalaa Daseetti ergamuu himeera. Bara baajataa 2016 kurmaana tokkoffaa irratti konkolaattota 2102 hirpha boba'aa seeraan alaa fayyadaman irratti tarkaanfiin fudhatamu ministeerri geejjibaa fi loojistikii beeksise.
Qindeessaan piroojeektii hirpha boba'aa biyyaalessaa ministeerichaa obbo Salmaan Mahammad DHPItti akka himanitti ministeerichi konkolaattota tajaajila geejjibaa hin kenniin afaan hirpha boba'aa akka deebisaniif hojimaata mataasaa qabaa jedhan. Kana bu'uureffachuun bara baajataa 2016 kurmaana tokkoffaa irratti konkolaattota 2102 hirpha boba'aa seeraan alaa fayyadaman irraa qarshiin miliyoona 4 fi 416 fi 143 akka deebisan taasifameera jedhan. Gama birootiin ammoo geejjiba Finfinneetiin hanga waxabajjii 30 bara 2015tti to'annoo taasifameen konkolaattota 1318 hirpha boba'aa seeraan ala fayyadaman irraa qarshiin miliyoona 2 fi 767 ol deebi'eera jedhan. Akaadaamiin hooggansa Afrikaa fi Akaadaamiin bulchiinsa biyyaalessaa Chaayinaa waliin hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessan. Waliigaltichi pirezidaantiin Akaadaamii hooggansa Afrikaa obbo Zaadiq Abrahaa, pirezidaantii ittaanaan Akaadaamii bulchiinsa biyyaalessaa Chaayinaa Piroofeesar Gong Weebiin mallatteessaniiru. Waliigaltichi wayita gara hojiitti hiikamu hooggantoonni olaanoo leenjii fi qorannoof akkasumas ijaarsa dandeettii guddisuuf deeggarsa kan taasisu ta'uu tajaajila oduu Itoophiyaa gabaaseera. Obbo Zaadiq Abrahaan waliigaltichi hojiilee Akaadaamii hooggansa Afrikaa hooggantoota ga'oomsuuf hojjetu kan tumsu ta'us dubbataniiru. meeshaalee teknooloojii haalli yeroo akka fayyadamnuuf nu dirqisiisan kanneen akka laaptooppii, bilbiloota ismaartii biraandii barbaadaniin akkasumas immoo koompiyuuteroota tajaajila uwwisa neetworkii waajjiraalee fi biirooleedhaaf yoo feetan gatii madaalawaa fi qulqullina si'ataa ta'een isiniif dhiyeessuudhaaf jirra jedha Super Micro Technology. meeshaalee barreeffamaa fi bittaa koompiyuuteraaf haalonni isiniif mijaa'uu didanii isin rakkisaniiru marree jiituun falaa haarawaa isiniif qabatee dhufee jira. Meeshaalee barreeffamaa haala miidhagaa fi filannoo keessaniif illee mijataa ta'een akkasumas immoo bittaa koompiyuuteraa waajjiraaleef yookiinis immoo qeenxeef bitachuu yoo barbaaddan jiituu quunnamaa isiniin jedha. Kennaawwan jaalalleewwaniif maatiin ijoollee isaaf hiriyaaf akkasumas immoo kennaawwan garaagaraa meeshaalee teknooloojii walitti hidhaman kanneen yeroon irra dabarre hiriyaaf jaalallee keessaniif akkasuma maatiif kennuu yoo barbaaddan Smart Gift and Technology bira kottaa haala miidhagaaf si'ataa ta'een nu biratti waa hunda bakka tokkotti argattu. Dhaabbilee obbolaawwan sadii ta'an gamoo tokko irratti tajaajila garaagaraa kan isiniif kennan. Bakki argama keenyaa Boolee gamoo giddugala daldalaa Friendship jedhamu darbii tokkoffaatti osoo ol hin bahin jalqaba irratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa 917 4 69 9 30 930 968 4 nuqunnamuu dandeessu. Qulqullinaa fi si'oominni keenya adda nu godha. Magaalaa Finfinneef naannawaa isheetti kanneen argamtan nurraa meeshaa yoo bitattan gatii geejjibaa osoo isin kabalchiisin tola isiniif qaqqabsiisna. Super Micro Technology filannoo keessan taasifadha. Haleellaan Gaazaa yeroodhaaf akka dhaabbatu ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu gaafachuu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dubbatan. Dubbi himaan White House dureewwan Ameerikaa fi Israa'el marii guyyaa wixataa taasisanii haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwataa jirtuun deeggarsa namoomaa fi kanneen butaman gadhiisuuf yeroo gabaabaa dhaabuuf mari'achuu beeksise. Joo Baayiden haleellichi guyyoota 3 akka dhaabatu yaada dhiyeessanii jechuun gaaffii gaazexeessaa irraa dhiyaatee fi ture ta'us garuu Baayiden gaaffii isaaniif deebii yoo kennan waa'ee dheerina guyyaa irratti deebii homaa hin kennine jedhame. Waashingtan dabalatee biyyoonni lixaa hedduun Israa'el yoo dhukaasa dhaabde Hamaasii fi haala mijeessa ejjennoo jechuu deeggaru.
Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadha.